Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Harka fuunii ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti duraa duuba isaan isin beeksisam. Akkuma aadeffanne qophiin keenya har'aa kan eegalu oduu isin dhaggeessisuudhaani. Akka oduun xumurameen gaaffiin Oromoo gaaffii bulchiinsa gaarii, gaaffii hojii dhablummaa, gaaffii kiraay sassaabdummaan wal qabatu miti. Walumaa galatti gaaffiin Oromoo ifaa fi beekamaadha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan barruu mata dureen ishee gaaffiin Oromoo gaaffii dhokataa miti jedhuun maamilli keenya simbirtuu dhugaa nuuf erge oduttaan sinee simbiraan keenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii tokko qabna. Gaaffiif deebii kanas kan taasisne miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisama. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aa waliin an ayyaantuu bulchaati. Baha Oromiyaa godina Harargee lixaa hona hawwii guddinaatti waraanni liyyuu haayilii Somaalee fi waraanni Agaazii wayyaanee uummata Oromoo irratti yakka duguugginsa sanyii raawwatan. Akka kanaanis muddee 15 bara 2017 murni faashistiin kun godina Harargee lixaa ona Daaroo Labuu ammaan tana hawwii guddinaa jedhamuun beekamu gandoota araddaa taa'oo fi araddaa ibsaa jedhamuun beekaman keessatti ilmaan Oromoo nagaa irratti lola banuun hedduu ajjeesuun kaan madeessanii manneen uummataas 80 ol ta'u qabeenya waliin ibiddaan barbadeessaniiru. Humnoonni hidhatanii uummata irratti lola banan kunniin baay'inaan 500 ol kan ta'an hoggaa ta'u meeshaalee gurguddaa kan akka mateeriyeesii PKM, AKM 47 fi baazuqaafatti fayyadamaniiru. Dhalataan magaalaa Gaadulloo Obbo Himadhaa jedhaman kan keessatti argaman uummatarraa namoonni 22 ol ta'an poolisii Oromiyaa irraa 5, milishaa Oromiyaa irraa 6 waliigala namoonni 33 ajjeefamuun barameera. Qeerroon barattoonni dargaggoonni Oromoo magaalaa Naqamtee mandii fi naannoo ishee ajjechaa jumlaa calanqootti ta'e calanqoo caliilaan maffaa balaaleffachuun gadda itti dhaga'ame ibsachuun hiriira mormii bahan. Akka odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe addeessutti muddee 15 bara 2017 qeerroon barattoonni dargaggoonni Oromoo Naqamtee fi naannoo ishee uummata naannichaa waliin ta'uun ajjechaa calanqootti lammiilee keenya irratti ta'e balaaleffatanii hiriira ba'aniiru. Hiriira taasisan kanarrattis dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun ajjechaan hidhaan qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamuu fi iraarfamni adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru haa dhaabbatu jechuun mootummaa nama nyaataa abbaa irree wayyaanee balaaleffataniiru. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri cimaan magaalota kanneen akka Mandii, Gimbii fi Najjoottis ta'uun mootummicha dhiphamaa keessa seensisuudha maddeen kan addeessan. Oduu xumuraatiin
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjechaa jumlaa fi mancaa'insa qabeenyaa oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhabamsiisuuf tarkaanfii akka fudhate gareen deeggarsa oromiyaa yookaan oromiyaa sappoorti giruup gaafate. Dabalata oduu kanaaf Jaalwaaqoon oole. Gareen deeggarsa oromiyaa sappoorti giruup damee Awustiraaliyaa fixiinsa jumlaa humnoota agaazii TPLF bobbaaseen calanqotti gahee fi waliigala dhumaatii lammiilee oromiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuun xalayaa muddee 13 bara 2017 komishiinar olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif baaseera. Ajjeechaa suukaneessaa humnoota agaazii TPLF bobbaaseen baha oromiyaa calanqotti muddee 11 bara 2017 raawwatameen daa'imman dabalatee lammiileen Oromoo 50 ol ajjeefamuu fi dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo madaa'uu dabalee eeruun gocha hammeenyaa kanas gadi jabeessee balaaleffateera. Keessumaa baatii fulbaanaa bara 2017 as Oromiyaa keessatti guyyuu ajjeechaa fi hiraarri humnoota liyyuu poolisii Sumaalee waraana federaalaatiin deeggaramaniin lammiilee Oromoo irra gahu itti fufuun hedduu gaddisiisaa ta'uu kan ibse gareen deeggarsa Oromiyaa duula kanaanis lammiileen walakkaa miliyoonaatti ol qe'ee isaanii irraa buqqifamuu hubachiise. Mootummaan wayyaanee yakka lammiilee irra gahu hanqisuuf hojjechuu dhabuu qofa odoo hin taane miidhaa gahu haaluu fi xiqqeessee dhiyeessaa jira kan jedhu gareen kun haala amma deemaa jiruun dhumiinsi lammiilee Oromoo irra gahaa jiru daran jabaataa yaaddoo jedhu akka qabu ibse. Kunis tooftaadhaan duula duguuggi sanyii fi yakka dhala namoomaa ummata Oromoo irratti raawwatu akka ta'e eere. Komishiinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii duula duguuggi sanyii mootummaa Itiyoophiyaatiin Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf tarkaanfii hatattamaa fudhatuu qaba jedhe. Weerarrii fi ajjeechaan jumlaa raawwatamaa jiru kun furmaata hatattamaa waakkatame callisanii bira darbuun naannicha balaa akkaan hamaa keessa galcha sodaa jedhu qabaachuu ibseera gareen deeggarsa Oromiyaa damee Awustiraaliyaa. Komishiinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhibbootaan ajjeefamuu, madeeffamuu, hiraarfamuu fi kuma dhibbootaan qe'ee irraa buqqifamuu lammiilee Oromoo mudataa jiru kana hubatee qaamota addunyaas hubachiisuun qaamni walabatee yakka raawwatamee fi raawwatamaa jiru qoratu akka dhaabbatee qorannoo geggeessuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuu gaafateera. Komishiinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii balaa saba Oromoo irratti aggaamame kana dhaabsisuu fi rakkoo hegeree biyyattii yaaddoo guddaa keessa galche kanatti hawaasa addunyaa gadi hafeef dhaamsa jabaa dabarsuun furmaata hatattamaa akka godhu gaafateera gareen deeggarsa Oromiyaa damee Awustiraaliyaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun sa'a kanaaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiilooherzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Gaaffiin Oromoo gaaffii bulchiinsa gaarii, gaaffii hojii dhablummaa, gaaffii kiraay sassaabdummaan wal qabatu miti. Gaaffiin Oromoo gaaffii ifaa fi beekamaadha. Kanarratti hundaa'uudhaan barruu maamilli keenya simbirtuu dhugaa Mataduree gaaffiin Oromoo Dhokataa Miti jedhuun nuuf erge akka ittaanutti isiniif dhiyeessina nu hordofaa. Gaaffiin Oromoo gaaffii dhokataa miti simbirtuu dhugaarraa. Gartuu wayyaana kanangoo irra jirtu mirga dimokiraasii uummata sanbeeytu. Gartuu wayyaana kanangoo irra jirtu mirga dimokiraasii uummata sanbeeytu. Nagaya gaanfa Afrikaa tan jeeqaa jirtu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu. Kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu. Gaaffii ifaa fi beekamaa haqaati malee gaaffii dhokataa dhimma hojii dhabdummaa fi
kiraa sassaabdummaa balleessuu yookiin dhabamsiisuuf gaafatame miti. Ummanni bara dheeraaf gabrummaa jala turee hammeenyi gabrummaa akka malee jiilche galaana gadoo yaa'u, galaana humna ulfaataan utaalu yookiin furga'u humni kamuu dura dhaabbatee ittisuu hin dandeenyedha. Tooftaa yookiin mala itti baasanii humna isaa hir'isuun yookiin laaffisuun yeroo gabaabaaf hamma tokko to'achuun garuu ni danda'ama ta'a. Gaaffii bilbiltuu ummanni keenya qabatee ka'ee bishaanitti naqanii qabbaneessuuf tooftaan TPLF ilma ishee OPDO baranee harka keessee ummata keenyatti bobbaafte kun gaaffii sabichaa yeroof qabbaneessuu ni danda'a ta'a malee guutuutti dhaabsisuu gonkumaan danda'u. Dhaabni intala isheen somba TPLFin hafuura baafattu garuu gaaffii sabaa gaaffii kiraa sassaabdummaa balleessuu fi dinagdee guddisuun hojii dhabdootatti hojii godhuu kan jedhu akka ta'e ifaadha. Gaaffii ifa jiru haguuguuf yaaluun ummata Oromoo gowwomsuu osoo hin taane of gowwomsuudha. Gaaffiin Oromoo gaaffii walabummaa biyyaa fi bilisummaa sabaati. Dhala Oromoo dhiisi kana diinni inni kaatuu tolchee beeka. Hamma gaaffiin saba kanaa deebii quubsaan argatiin nageenyi gaanfa Afrikaa waaraa ta'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Ummata bal'aa hammana ga'u hafnaan sababi cuu humna hin qabne dabaan miidhuun bara yakkatti ta'ee fi hin danda'amne kana keessatti ummata kabajamaa kana cunqursanii jiraachisuun waan hin kajeelamne akka ta'e hojiin mul'atees jira. Tokkummaan sabaa yoomiyyuu caalaa akkaan cime kun waan akka qoosaatti yookiin laayyootti dhalate miti. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu galanni hin badin. Addi bilisummaa Oromoo diinaa fi farreen badiinsa isaaf hawwan irraa dandamatee jiraatee qabsoo sabaas jiraachisee saba isaas sadarkaa boonsaarraan gahee jira. Qabsoo abboottan isaarraa fuudhe har'as harkaa qaba. Dantaa bubuutuu garagaraan sobame amaanaa saba isaa hin ganne yookiin hin gurguranne. Hamma gaaffiin sabichaa deebii sonaan argatinitti qabsoon isaa itti fufti malee hin dhaabbattu. Ummanni Oromoo saree soombaan yookiin adurree areeraan yookiin calalaqaan sossobanii miti. Siif jirraa nuuf jiraadhu afaan duwwaan ganna 26 ol kan soban hanqate har'as akkuma kalee bu'aa bubuutuun Oromoo sobuuf haasa'uun doofummaadha. Kaayyoof akeeka qajeelaa adda bilisummaa Oromoo kaamsuuf qeerroo bilisummaa Oromoo foollee fi qeerroo bilisummaa Oromiyaatti jijjiiruuf yaaluun jijjiirama gatii qabu tokkollee kan fiduun qabu. Dolchee takkitti fuula lamaati jechuudha. Ummata alagaan daangaa isaa irratti fixaa jiruu fi Oromoo biyya isaa irratti baqataa ta'e qabeenya isaa biratti kadhataa ta'e ho'a aduu guyyaa fi qabbana halkanii fi guyyaa keessatti dhiisuun dhimma kiraa sassaabdummaa fi misooma odeessuun sabaaf quuqamuu miti. Sabaaf quuqamuun ummata alagaan qe'ee fi jireenya isaarraa buqqise sirnaan hadhaadhiyuun gadhaabu hidhamtoota Oromoo Oromummaan mana hidhaatti shaman haal duree tokko malee yoo danda'an mana hidhaatti gadhiisisuu yookiin gadhiisuu kan biraas akka hin ajjeefamne hin hidhamne hin roorrifamne hin ari'amne hin sodaachifamnee fi hin dhaanamne ittisuu gaaffii ifaa fi beekamaa walabummaa fi bilisummaa biyyichaaf sabichaa sirnaan deebisiisuu yookiin deebisuu danda'udha. TPLF fi ilmisii OPDO'n garuu kanneen mana hidhaa jiran manneen hidhaatti yaasuun hafnaan kanneen mana hidhaan jirre dacha dachaan haranii mana hidhaatti takashaa jiru. Dhumaatiin dhala Oromoo guyya guyyaan dabalu waahuu isaaniitti hin fakkaanne. Dhaadannoon isaanii Oromoon tokko ta'e wal gargaare of gargaare asii achi duubatti wanti isa deebisu hin jiruu fi kan kana fakkaatan jechuudhaan afaaniin carree yaa'uu bira dabraa hin jiran. Oromoon sabboonummaa haasawaa osoo hin taane kan fedhu sabboonummaa hojiin lafarratti mul'atu qofa. Warraaqsa addi bilisummaa Oromoo dhoosee qeerroon bilisummaa Oromoo belbelchite dhaamsuuf yookiin karaarraa butachuudhaan aangoo Itoophiyummaa ittiin bilcheeffachuuf ceehuun yookiin dhama'uun gaaffii saba Oromoof deebiin ta'u. Nageenyi naannoo kanaa mirkanaa'uuf gaaffiin Oromoo sirnaan deebi'uun furtuu
filmaata gara biraan qabne akka ta'e beekuu barbaachisa. Walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoon ala dawaan yookiin qorichi gara biraa kan naannoo gaanfa Afrikaa dhukkuba nagaya dhabiitii irraa fayyisu tasan jiru. Gaaffii beekamaa fi ifaa kana muquqquluun gara gaaffii dadarree yookiin xixinnoo akka kiraa sassaabdummaatti gad deebisanii halkanii guyyaa miidiyaa isaanii irraa wacuun ummata gurra duuchuun of gowwomsuudha. Ummanni Oromoo gabrummaa bara dheeraa irra turee fi irra jiru irraa jiila waan qabuuf lolaa gaaraa gadi garagale ta'ee jira. Humnaa fi jabina isaa kana dura dhaabbachuun ittisuun waan hin danda'amne akka ta'e hojiin lafa irratti agarsiisee jira. Humnaa fi jabina isaa kana malaan hir'isuu fi laaffisuun to'annaa isaanii keessatti galchuuf dabballoonni TPLF OPDO'n itti bobba'anis itti milkaa'uu hin danda'an. Kaayyoof akeeka Oromoo galii isaa hanqisuu hin danda'an. Ragaan kana OPDO'n alaa fi keessaa sochii yookiin hiriira fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waamame maqaa xureessuuf diinatu waamee duubaan jira ittiin jechuudhaan akka dhaabbatu karaa abbootii amantaa, abbootii gadaa, miidiyaalee isaanii fi karaa danda'ameef maraan dhaabsisuuf yaaluun isaanii yaadannoo kalee osoo hin taane yaadannoo har'aati. Asii achi galaanni warraaqsaa akka isaan hin fudhanne qofa of eeguu isaan barbaachisa malee waan hin taane taasisuuf dhama'uu isaan hin feesisu. Afaan qofaan qabsaawaa haqaa fakkaachuun odeessuu dhiisanii gaaffii Oromoof deebii haqaa kennisiisu yookiin yoo danda'an ammoo kennuufii qabu. Warraaqsa ukkaamsinee nyaannaatti warraaqsaan nyaatamuu qaban. Sabboonummaan afaanii sabboonummaa hojiitti geeddaramuu qaba. Ibidda TPLF harka keesseen taphachuun asii achi isaan irraa hin eegamu. Dhaaba bilisatu bilisummaa sabasaaf qabsawa. Dura haal duree tokko malee of bilisoomsuu qabu. Sadarkaa kanarra gaafa gahan addi bilisummaa Oromoo fi OPDO'n dhadhaa fi damma walitti baqe ta'u. Ummanni keenya haala ergamtuun Tigree afaan carree gootee ittiin deemtu kana bayyanootaan of eeggannoo gadi fagoodhaan faana bu'uun barbaachisaadha. Gawwaan bakka ofii dhaqu nama geessa waan ta'eef ummanni keenya of dagatee duukaa dhangala'uun qabu. Galaana malaan yookiin tooftaan gara barbaadanitti jallisanii dhimma itti baan ta'uun irra hin jiraatu. Haasawaa warraaqsaa warraaqaan haasa'u OPDO'n har'a haasoftu haasa'uu isaaniitu hogganoota ofiisii yookiin Koongireesii Federaalaa Oromoo mana hidhaatti isaan naqe malee yakka biraa hojjetanii yookiin qawwee TPLFitti dhukaasanii miti. Garaagarummaan jiru garuu warri hidhaman saba isaaniif quuqama dhugaa qabaachuun dhugaan onneerraa dhaabbachuu fi OPDO'n ammoo quuqama dhugaa sabaaf qabaachuu dhabuudhaan onneerraa osoo hin taane arrabarraa qofa sobaaf yookiin fakkeessuuf dubbachuu isii akka ta'e dirree jira. Dhugaa kana dhalli Oromoo cufti akka gaariitti qulqulleessee beekuu qaba. Uummanni Oromoo fincila xumura gabrummaa eegale hoogganummaa yookiin adda durummaa adda bilisummaa Oromoon daran itti fufee OPDO fi ofiillee galma isaan of ga'uu qaba. Deebiin gaaffii Oromoo kaaseetta warraaqsaa sirbuu fi dhaggeeffatuu hayyamu gaaffilee namtokkee fi murnootaaf deebii kennuu osoo hin taane gaaffii walabummaa biyyaaf bilisummaa sabaaf deebii quubsaa argamsiisuudha. Milkiin dacha injifannoo uummata Oromoof simbirtuu dhugaarraa. Murteeffannaa saba keenyaa gadiin ga'uu dhabii hundeen qabsoo keenyaa karaa nagaatiin argachuu ni qabsooynaa lolaa fawwii qabnu nuti nagaa beenaa lolaa fawwii qabnu nuti nagaa beenaa. Lolai di fene di sene nuti mirga uman kam nudamne dirkamneti karana gadi
argachuu dadhabneeti kan akkanuu beekuu biyyoon addunyaati kan akkanuu beekuu biyyoon addunyaati. Murteeffannaa saba keenya galiin ga'uu dhaabii hundeen qabsoo keenya karaa nagaatiin argachuun ni qabsooyna lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beena lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beena. Biyya teenya irratti mirga tokko dhabne hidhamuu fi ajjeefamuu dadhabanne biyya teenya irratti mirga tokko dhabne hidhamuu fi ajjeefamuu dadhabanne qabeenya saamamne biyya ari'amne kanaaf qawwee qabnee lolachuuf dirqamne kanaaf qawwee qabnee lolachuuf dirqamne. Murteeffannaa saba keenya galiin ga'uu dhaabii hundeen qabsoo keenya karaa nagaatiin argachuun ni qabsooyna lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beena lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beena. Gartuu wayyaane tanangoo irra jirtu mirgaaf dimokiraasii uummata sanbeeytu. Gartuu wayyaane tanangoo irra jirtu mirgaaf dimokiraasii uummata sanbeeytu. Nagaya gaanfa Afrikaa tan jeeqaa jirtu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu. Murteeffannaa saba keenya galiin ga'uu dhaabii hundeen qabsoo keenya karaa nagaatiin argachuun ni qabsooyna lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beena lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beena. Shororkeessummaa nuni balaaleffannaa mirga haqaa dimokiraasii falmannaa hiree teenyaa murteeffachuudhaaf lolannaa tolaan dhabnaa anee qawwee mirkanfannaa tolaan dhabnaa anee qawwee mirkanfannaa tolaan dhabnaa anee qawwee mirkanfannaa anee qawwee mirkanfannaa.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa irra geenye jirra. Innis gaaffiif deebiidha. Gaaffiif deebii kanas kan taasifne miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'aa. kabajamoo daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota Sagalee Bilisummaa Oromoo ammallee miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin marii yeroo adda addaatti gaggeessinu akkuma itti fufneetti jira. Har'as miseensota waraana bilisummaa Oromoo barmoota irra jiran keessaa namoota 3 qabannee dhihannee jirra. Isaanis maqaa isaanii fi seenaa isaanii ibsuudhaan eegalu. Garuma sanatti sinceesifnaan. Maqaan kiyyaa Badrii isaanii Kabiiraatiin jedhama. Aanaa Dadar Araddaa Burqaa Jaalalaati ganda Diidoo bakka jaamtutti kan hin daladhe. Maamud Yusuun jedhama. Aanaa Fadis ganda Diboorraati kan hin daladhe. Ani maqaan kiyya Xaahir Shaafii Nagawan jedhama. Bakki dhaloota kootii godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaattiraa ganda Duwwaa tokko. Sadarkaan barumsa kootii 12+4 gaheen hojii kootii ogeessa qonna baadiyyaati. Kanani biyya irraa fincila diddaa gabrummaa bara baranaa adeemsifame keessatti karaa toora miidiyaatiin uummata dadammaqsuu uummata rakkoo wayyaanonni uummata irraan gahaa jiran maalummaa wayyaanota karaa toora feesbuukiitiin waan gallakkiseef sunna irratti barame waan sana eegan irratti baranii booda halkan tokkicha geggeessitoonni wayyaanee jechuudha. Namni 27 ol bilbila kiyya irratti bilbiluudhaan wannati hojjetaa jirtu sirratti barreerraa eega jedhanii booda mana an keessa taa'u hanganatti marsisiisanii naqaburra hoggaasaan gaan lubbuu kiyyaaf baqadhee ba'eera. Eegan ba'ee booda mana an keessa taa'u sana cabsanii ol seenuudhaan na barbaadanii dhabanii sadarkaa maatii kootti roorrisuu waa hedduun akka qaqqabaa turedha. Akkasittan biyyaa ba'e. Baay'ee gaariidha. Marii keenya itti fufna. Daddafaa dhaqqabaa seenaa kee nuu himte biyya keessatti waan keessa turte waan ta'aa turee fi waan ijaan argitu sochii biyya keessa maal nuu himuu dandeessa? Namoota wayyaanonni harka irraa ciran Abdulaxiif Maamad Ibraahim faa kajaamu kan namni nyaachisaa jiru jira. Bayaan Abdii Muummaa Katabee faa kajaamu kan harka irraa ciranii maatiin isaa midhaan fuutee afaan keessuuf jira. Kanneen akkanaafaa jira jechuudha. Kana dadhabannee biyya irraa baane lubbuu teenyaan gara qabsootti dhiyaachuu dandeenya jechuudha. Maal godhan maal balleessinaani kan ABO'dhaa jedhaniiti. ABO'dhaa isin miseensa ABO'tii jedhanii kan hidhaanii harka irraa ciran fakkii namaaf ta'u magaalaa soqa aanaa darkee isaa kan jaamtu keessatti harki isaanii irraa ciccitee kan magaalaa keessa deema jiru jira. Kan maatiin isaa qoonqoo akkatti afaan nyaachiftu. Abdulaxiif Maamad Ibraahim nama kutaa 10 barate. Akkasuma bayaanilleen sadarkaa barnoota isaan beeku abbaa ilmaaniiti jechuudha. Naasir Alii kan jaamu ni du'e jechuudha. Mormii kanarratti Jaliilee Abbaa Alii kan jaamu barataa kutaa 12 afammuuzii garaa kanatti micciireetti Ibraahim Korree namni jaan. Maamma isaanii jaanii dhaloonni isaa naannoo Diree Dhawaati. Kophee wayyaanee tanaan akkasii mudhii keessa dhiitee handhuura keessaa luqqaasanii battaluma sanii du'e jechuudha. Barataa kutaa 12ti. Waan akkanaafaatu nurra gahaa ture jechuudha. Akkasuma gooroo guddoo tajaajamtutti magaalaa gooroo guddoo tajaajamtuttis firaash abbaa 2 kan gubateef qarshii 48 uummata irraa fuudhuu jira. Namoonni yeroo san biyyaa ba'e kan biyyatti hin deebiin illee ni jiru jechuudha. Waan uummataaf fakkii ta'u kanneen akkanaafaatu biyya irraa nu baase jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kan itti deebinamee bilisaati waan ture daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaaf yoo nu ibsite. Nuufi Somalee wal daangesina. Karaa tokkoon fagaattuu milimeetira 30 deemta. Karaa lafaatiin. Irra caalaa yeroo deemtu erer bootaa jaamtu jira erer guddaa baabbilee fi wal daangesina. Hatta aduu heddatti illee deemu jira jechuudha. Kana caalchisee yeroo achirraa erer gabbuunu manni gijee lola bane achirra lola bane jechuudha. Araddaan 2 takka araddaa bidooraa ta'e. Somalee fi Oromoo jibbana. Liyyu poolisii qillishaniiti kan bana kun. Amma araddaa akka nu gujjire jechuudha. Yeroo sanitti bakka qawwee 70 bitadhaa jaanini tanutaan saniin baay'ee takkaatti qawween 35 galte jechuudha araddaa sanarratti. Seenyii keessa immoo 25 immoo kanaa bitame. Uummata bitate jechuudha.
kana caalaa bakka harkummaan sababa keenyaa kunuu maaliif akkanaa jee makiinaa wajjin deemuu dusaawite gudduu biyyan ta'an biyya gandan ta'a jechuudha Gaaffiin deema amma kee facaatu dhaqee ijoolleen alaabaa tolchite kaleessumti alaabaa Oromoo yeroo huccuuraa tolchite keenya tolchite kalaan Oromoo alaabaa hojjaamu yeroo tolchite kanarratti tolchite kanarratti deeyne jechuudha ficaan tokko abjabbaraa jijanii hamdii jaaniin yeroo kana makiinaa sana hojii deeynu isaan kun alaabaa tolchin jechuudha yeroo tolchan ijoolleen qaqqaban kanumaan arge haa isa rakkoon tole doon bakka hunda jirti sababni irratti rakkoon saba kiyyaa kun maaliif akkanaa jee biyyarraa ba'e jechuun jibbeetuma sabni kiyyaa kun akkam dibbataa jee yeroo dachirraa bu'uu gujee baabbilee har'a dhufee har'a irraa qaceele iju poolisiin tun makiinaa guutatee karaa oliyaati karaa har'a kana haa sabni kiyyaa kun iddoon kaa'uu hundaan cuqurfuu jira makiinaa kun deema yoo saba kiyyaa qabsaa yoo hojjeetin achirraa nama jaareen qaama kudhanii takka kun attaa mataa barsaa kanatti wajjin namoota hanqas ko jaaree isaan kun namoota dhufanii amma ijoollee dubara lama wajjin walqabsiisee kee as dhufe jechuudha saba kiyyaafan lubbuun haa baatu jee. Tola naga'oo magara keetti dhufu nagaa hoggaas la of ibsuu eegaltu waan sochii biyya keessa waan tuttuutu qabda mee roorroo diinaan uummata keenya irra ga'u gama biraan immoo falmii uummanni keenya yeroo ammaatti jiru sadarkaan irra jiru walumaan beekna mee waan sana keessa waan daawwataa turte ofii keettis waan keessatti hirmaataa turte waan dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaan ibsuu yoo jiraateef. Hangam biyya keessatti turetti an yeroon aanaa keenya irra turetti namoota qonnaan bulaa dargaggoota hanga danda'ame tokko ijaareera. Qabsoo kanatti akka hirmaatan fincila diddaa gabrummaa akka geggeessanu ijaareera. Hangi tokko geggeeffamuu eegaleera aanaa keenyatti waan qabatamaa tokko buusuu dhabanus akka bakka walgayiitti waamamanii akka diduu hojiiwwan adda addaa hojii misoomaati jettee wayyaaniin kan isin toora siyaasaatti geggeeffachuuf irratti nama waamtu sana irratti akka hirmaachuu diduu wanneen akkasii kana biyya keessatti hajjabeetiin dhufe. Waggaan bakka itti dhaladhe irraa immoo baqadhee gara Harargee dhufu naannoo Asabootiin ture, Mi'eessoon ture, Awwadaayinan ture, Dirdawaan ture. Naannoo kanatti wannan taajjabe uummanni Oromoo keessumaa naannoo Asabootitti uummanni dammaqina guddaadhaan dammaqiinsa si ajaa'ibsiisuun ummata mootummaa kana dura kan dhaabbataa jirudha. Guyyaarraa dargaggoota kan isaan tumanu ija kootiin argira. Keessumattuu wanni ija koo duraan banne tokko guyyaa ayyaana soomayikaa tokko ijoolleen naannoo Asaboot kun huccuu aadaa uffataniiti handaara kaatanii magaaluma keessa yaa'u. Wanni tokko wanni isaan balleessan hin jiru. Asirraa qabadhuudha amma wanni tokko ijoolleen kun huccuudhuma aadaa uffataniitu ayyaana kabajuudhaaf magaaluma keessa deddeeman malee wanni isaan godhan tokkittiin illee hin jiru. Bakka iidaatii kaanii gara manaatti galuudhaaf deemu. Bakkuma kana gidduutti anis guyyaa sanatti hin jira jechuudha. Ijoolluma kanatti waraanni mootummaa dhufee rukuttaa eegale. Keessumaa gurbaa tokko miidhee Yaziidoo Qaasim kan jedhamu fa'aa na yaadadha. Rukutee miidhee abbaan mana hidhaatii eegasan isuma rukutanii miidhaniin immoo geessanii naan abbaan waan inni balleessee mucaan kuyyee kun waan inni balleessee hidhame na beeksisaa anummaan inni na daba sadarkaa jedhu tokko irra abbaan ga'ee hoggaan ni gaafate itti cimu booda immoo gurbaa kana hanga miidhanii gallakkisan jechuudha. Kaan namni amma yeroo amma biyya keessa akkaataan inni itti jiraataa jiru waan jechoota ittiin ibsamu qabu. Namni of sossodaateetuma akka namni kora qalbiin namaas akka miidhamu korri qalbii isaallee namni akka miidhamu akka waan tokko dubbachuu hin dandeenye. Yeroo amma mirga ofiitiif waa gaafachuun illee akka yakkaatti ilaaleera namni. Maal miidhamte yoo jettee gaafatte amma namni siin ibsu. Maaliifi miidhaadhuma ofii himachuun miidhaa akka inni ta'e. Miidhuma kee himachuun miidhaa akka inni ta'e. Fakkeenyaaf Oromoon yeroo ammaa maa inni miidhame yoo jettee kaateeti gaafatte miidhaan Oromoo irra ga'e hedduunsaa lafa kanarratti sin mul'ata qabatamaadha si waan gurraan dhaga'amaa jirudha. Garuu miidhaa sana yoo kaatee ibsite jette biyya sana irra dhaabbattee jechuudha. Carraan itti qabdu takkaa'uu hidhamuu takkaa'uu du'uu waa hedduutu jira. Namni kana waan hubateef yeroo ammaa akkaataan namni keenya itti jiraataa jiru jechoota ittiin ibsamu hin jiru. Naannoo Mi'eessootti immoo gama tokkoon namtan hubadde gara Mi'eessoottis nan dhufee ani gaa yeroo adda addaa nan socho'u waraqaa eenyummaas hin qabu nama fuula haaraa ilaalu isaan namni yeroo sana fincila diddaa gabrummaa yeroo geessu naannoo tokkotti yoo barbaadame naannoo tokkotti waan baqatuuf tooftaa kana hordofaniitii nama fuffunaanu. Yeroo waa akka fira wayii jiraachi amma xiqqoommoo gara Mi'eessoo deemu jedhanii Mi'eessootti na ergu gara Mi'eessoos nan dhaqaa. Yeroo Mi'eessoo deemu gurbaa tokko naguma kana ijoollee dargaggeessa uummata fincila diddaa gabrummaatiif kaasuudha deemaa jirtaa jedhaniituma namuma karaarra deemu.
naguma jechuudha. Nama karaarra deemu rasaasaan rukutanii rasaasni kun garaa kan asiin seenee asiin bahee fe'amee nu bira dhufe. Fe'amee kan inni karaarra darbaa jiru bira dhaabadhee arge. Gara cirootti geessaa jiru hospitaala jechuudha. Guyyaadhaan amma akkasitti ajjeefamaa oola. Awwadaa itti hoggaa dhumnu awwadaa itti yeroo fincila diddaa gabrummaa akkasanitti fiinee keessuman jira. Namni isa kana fincila kaasee isa kana fincila hin kaafne wanni jedhamu hin jiru. Oromoodhuma waan taateef magaaluma sana keessatti waan argamteef yoo xiqqaate namoota akka kiyyatti akkan tilmaametti namoota 60 ol awwadaa keessatti kan du'an jechuudha. Hanga lubbuudhaaf of sodaannee an baqadheetiin dirra du'aa deeme ofii kiyyaaf jechuudha. Haalli magaalaa awwadaa keessa dirree waraanaatii jette malee uummata keessatti waaqomta akkasii ka'e sadarkaa jechisiisu waraanuma gaara keessatti loltoonni walitti seenee wal waraanu tokko fakkaata malee waraana uummataaf uummata harka duwwaa jiruuf mootummaa hidhatee jiru gidduutti gaggeeffamu waan si'ichiisu miti. Uummanni harka duwwaadhaa isaanitti seenanii akkasitti uummata lafarraa kan isaan fixan waan qabatamaan argeedha jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaaffiif deebiin kun kanumaan hin xumuramne. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Meeqa bilisummaaf ka'ee biyya bahee biyyee ta'ee hafee gootaan gaggaaliis biyyaas ni dhabne maaltu nu hafee. Meeqa bilisummaaf ka'ee biyya bahee biyyee ta'ee hafee gootaan gaggaaliis biyyaas ni dhabne maaltu nu hafee. Keeroo karoo ijoo hawaasaa meeqa biyyee nyaatee kaayoo sabaati wabii sabaati ilmuu sabaati malee. Walabummaaf malee olaantummaadhaaf jecha wareegamne kaayoo sabaati wabii sabaati ilmuu sabaati malee. Walabummaaf malee olaantummaadhaaf jecha wareegamne. Damarasuun dadaa namaan baasu mee maalaa baasuuf damaraasu mee maalaa baasuuf damarasuun dadaa namaan baasu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga ammaatti qophiilee kana beeksisuudhaan kan isin waliin ture an ibsaa gaaddisaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Haga qophii wal fakkaatuun walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.